Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan Oromoo Ashamaa harka fuunee akkam jirtu fayyaa keessanii naguma bakka jiraattanii. Har'a viidiyoo gabaabduu tokko irratti dhaamsa wayii yookaan viidiyoo isaarra dhaabbadhee waan barumsa taate jedhe tokko namaa qooduu barbaade yookaan isinii qooduu barbaade tarii viidiyoo kana namoonni argitan maaliif viidiyoo akkasii viidiyoo qullaa akkasii eessaa fiddee maaliif fidde jechuu keessanii mala. Ani garuu waa malee hin finne wanni martii wanni lafa kanarratti hojjetamtu wanni martii ergaa mataa isii ergaa waan dabarsitu qabdi. Tarii waan kanarra dhaabbadhee waan kana yoo dubbadhee waan kana haala kana yoo dhiyeesse namni waan irraa barata jedhee yaada. Keessumattuu yeroo ammaa gaa hawaasa keenya uummata keenya ijoollee keenya buleeyyan keenya kana nu kana waa hedduutu nurra gahaa jira. Waa'ee jaalalaa keessatti dubara tokkoo fi dhiira tokkoo walitti dhufeenya keessatti wal jaallachuu wal filachuu wal janajjanuu wal fuudhuu keessatti waa hedduu argaa jirra. Sanarra dhaabbadhee viidiyoo kana argee viidiyoon kun bakka hedduutti hiikama. Mee walumaanuu viidiyoo kana daawwannee kaanee eegasiitti deebina. Daawwadhaa. Bootti jira hin bu'aa jira. Jara keenya viidiyoon kun isinis tarii ilaaltanii waan irraa hubattan bifa isinitti fakkaatee hiikkachuu fi namaa hiikuu dandeessanii ani garuu viidiyoo kana ilaalee waa lama irraa hubadhe yookaan waa lamatti hiike. Mucaan kun akka yaadutti jaartii isaa ta'uu yookaan jaalallee isaati. Inni isii bira taa'ee qaamaan isii bira taa'ee silkii ilaaluu jira. Wanni kun waa lama nu barsiisa. Waa lamatti hiika jechuu kiyya. Kana jechuun tokko mucaan kun ta'ee gaafa mucayyoo kana jaallatu yookaan waliin haasa'an miidiyaa irratti argee isiin miidiyaa irratti of tottolchitee dibata garaagaraatiin wantoota garaagaraatiin nama bareedaa yookaan waan inni fedhu sana fakkaattee argamnaan jaallatee walitti dhufan. Gaafa jaallatee walitti dhufanii wal arganii jedhan akka inni miidiyaa irratti argaa ture sana akka inni suuraalee isii bakka inni itti argaa ture sana hin fakkaatu jechuudha. Mucayyoon yeroo inni wal bira qabee ilaalu wanni viidiyoo irratti inni argaa turee fi wanni inni qaamaan argaa ture waliin fakkaatu jechuudha. Mucayyoon akka biraa jirti. Ani kana jechuun hin fokkatti jedhee nama tokko arrabsuuf osoo hin taane akka inni suuraa irratti ilaalaa jiru suuraa irratti isiin fakkaattu viidiyoo irratti fakkaattuu fi akka isiin qaamaan isa biratti wal fakkaatu tokko miti jechuudha. Har'a innis miidiyaan laalee shawwadamee isii fuudhee yookaan isii jaallatee isiitti dhufee har'a gaabbee boo'uu jira jechuudha. Kanarraa maal hubannaa? Inni miidiyaan laalee waan miidiyaa irratti ilaalanii waan fageenya irratti ilaalanii meekaappii garaagaraatiin sobamanii nam tokko jaallachuu yookaan asitti shawwadamuu isaa nu agarsiisa jechuudha. Isiin illee gaafa duraa isa sobuu fi isa hatuu fi isa of jaallachiisuu jecha akkasitti of miidhagsitee bakka miidiyaa irra osoo facaaftuu argatte jaalalleessa ta'u jaarsas ta'u argattee jirti. Garuu maal bu'aa isiidhaa qaba har'a namni kun gaafa suuraalee garaagaraa waan isiin duraan maxxansaa turte dhaqee ilaalu isiin inni qaamaan argaa jiruuf isiin miidiyaa irratti argaa jiru tokko miti jechuudha. Addeebee gaafa dhiphatee gaafa boo'ee gaafa kana cinqamee booda deebi'ee isii jibba booda isii deebi'ee miidhaa irratti geessisuu danda'a jechuudha. Kanaaf isiinis rakkoo qabdi asitti waan kana kijibuun waan kana of fakkeessuu waan hin fakkaanne tokko hagan geenye tokko amman bareenne tokko of bareechuun of tottolchuun bu'aa takka illee hin qabu jechuudha. Maaliif namni namatti dhiyaate nama jaallatu nama fuudhu tokko nama arguunsaa waan hin oolleef guyyaa takka deebi'ee nama tuffata guyyaa tokko deebi'ee nama arrabsa. Nama jibbee ofirraallee nama darbaa jechuudha. Tokko kana. Lammaffaa dhiirri takka shamarran takka jaallatee fuudhee ka'ee shamarran biroo miidiyaa irratti argee suuraalee garaagaraa kan miidiyaa irraa sun itti bareennaan kan isaa addeebee ilaalee jibbee yookaan ka biraa sun isa mararuu. Kana jechuun nama baay'eetu jira. Gaafa tokko jaallatee wajjin jireenya eegalee yookaan fuudhee kan biroo miidiyaa irratti argee gaafa argee kiyyamaa akkas hin saane jedhee asii miidiyaa irra ilaalee asii kan isaa ilaalee itti bareeduu dinnaan waan biraa keessa seenee yookaan dhiphatee yookaan bu'aa jechuudha. Kana gochuun duratti ilmi dhiiraa tokko yookaan obboleessa kiyya yookaan kan viidiyoo kana daawwattu shamara takka gaafa jaallattu gaafa fuutu gaafa itti dhiyaattu shamarran bareedduun fete dhuftee ka isii sanarraa sin deebifne ka yookaan
isii agartee isii hin jibbine ta'uu qabdi filannoon kan kee. Bareechi ilaalii fuudhu. Bareechi ilaalii jaalladhu. Marati ka barbaadde marattee kasii taatu fuuchuu dandeessa. Fedhu bareedinaan haa ta'u, fedhu amalaan haa ta'u, waa hunda si ilaaltee fuudhu mirga guutuu qabda. Ammoo eega fuutee yookaan eega jaallattee booda ka biraa ilaaltee isii irratti dhiibbaa fiduun, isii irratti ka biraa yaaduun siifillee hin tolu, isiidhaafis illee bu'aan qabu. Atillee intalli durbaa dhiirri tokko dhiira si madaalu ta'uu qaba. Idimee keetiinis, bareedina keetiinis, haalaaf amala keetiinis waan si biraa deemu ta'uu qaba. Kana jechuun har'a wantoota garaagaraatiin shawwaddee yookaan ati shawwaduu baattullee inni miira fedhii garaagaraatiin guutamee dafee wal jaalala eegalu siin dafee haa fuudhu malee akka inni booda siin jibbine beektu malee ittiin heerumin beektu malee bira naqin. Maaliif yoo sirriitti naa taati jedhee hin amanne yoo qaamni keessan idimeen keessan malkiin keessan bareenni keessan walitti hin taane wal biraa hin tolle gaafa ka biraa arge si jibba jechuudha. Yoo ammootu umuriinis bareedinaanis wama hundaanuu waan isa fakkaatu taate waan wal madaaltan taate gaafa si fuudhe gaafa si jaallate ka biraa hiriyaadu ka biraa hin barbaadu jechuudha. Kanaaf osuma dhiirri takka isin jaallateefuu nama isin madaalu yookaan nama isin irratti ka biraa argee isin irraa garangalle isinitti hin jijjiiramne ta'uu qaba. Atillee ilmi dhiiraa waan feeteen siyaa kijibtu feetu jaalala siyaa qabsiiftu waan booda isii dhiiftee ka biraa laaluu deemtu ittiin seenin jalqabuma dhiisiin siin jedhaa. Kanaafan viidiyoo kana wama lamatti hiikee takki inni miidiyaa irratti ilaalee isii fuudhee gaafa isii dhuftee qaamaan bira geessu akka inni barbaade sana ta'uu dhabde takki ammootu ka isaan mallee yookaan ka waliin fakkaanne ka wal biraan deemne fuudhee ka biroo arguudhaan qalbiin isaa gara biraa yaaddee akkasitti boo'ee dhiphachuu jira jedheetan yaada. Kanaaf wanti akkasii kun barumsa qaba jedhee yaada. Wanni yeroo hojjetamtee gadhiifamtu keessumaa yeroo ammaa wanni sooshaal miidiyaa irratti gadhiifamu marti isaa ergaalee mataa isaa waan dabarsu qaba jechuudha. Waa irraa hubachuu qabdan. Ati isin dubaraa waa irraa hubachuu qabda. Dhiirri tokko yoo nama nan fakkaanne ta'e yoo nama waliin madaalle ta'e gaafa na fuudhe akkasitti dhiisee ka biraa barbaada, ka biraa laala, ka biraa yaada jedhii beeki. Dhiirri ka biraa yaadde taanaan siif hin taatu bultiin keessanis jaalalli keessanis waan takka illee bu'aa hin godhatu jechuudha. Sii galee ati ilmi dhiiraa jaartii kee yookaan jaalallee kee mana keessee ka biraa yaadda taanaan waa takka jireenyi keessan jaalalli keessan bultiin keessan bu'aa godhachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf waan si taatu awwaluma dura itti yaadi awwaluma madaali waan si fakkaattu fuudhi atillee ka si fakkaatutti heerumi akka inni booda sin darbinetti akka inni booda sin gannetti akka inni booda ka biraa sirraa hin laalletti akka inni booda ka sin jibbinetti jechuudha. Ammoo warri miidiyaa irraa walitti dhuftanillee suuraalee noormaalii akka jirtutti itti ergi yookaan biyya garaagaraa irraa wal jaallatan ta'e wal fuudhuu barbaadan walitti dhufuu barbaadan ta'e akka jirtu kana of hin dhossin inumaayyuu of fokkisiisitti ergi of hin bareechin of hin miidhagsin maaliif booda si arguunsaa waan hin oolleef ati fokkattuu fakkaattee gaafa isa bira geesse bareeduutu gaariidha malee ati bareedduu fakkaattee gaafa isa bira geesse fokkachuun kan kee rakkoo guddaadhaaf si saaxiluu danda'a. Jireenya keessanillee jaalala keessanillee walitti dhufeenya keessanillee diiguu danda'a isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole waliif daddabarsaa ergaa qaba jedheetan bifa kanaan dhiyeesse viidiyoolee kana fakkaatu hedduutu jiranii kan ergaa mataa isaa dabarsu inshallah viidiyoo akkasii dabalee kan isinii maxxansu ta'a. Galatooma. Nama dubbiin galuuf rabbiin waa taasisu jaraamni diinii waa hunda taasisu rakkoo muumintoota kan jayaachisu nama diinee kanaaf fidaa of taasisu rabbiin waa taasisu jannatatti yaale ala kitaabillahi sunnatur rasuuli.